waqqayyoo isin jaalate maatii akkanaa, madamii akkanaa, faamilii akkanaa rabbi isinitti haa qabu. Obboloota koo keessattuu biyya ormaa artan. Dhugaa mucayyoo kana akkatti ishee shumachaa jira laala. Ayyaana isaanii irratti jechuudha. Wanta hundumaa kennaa kennaniif hundi isaaniitu kennaa kennaniifi kunoo taarikuma ilaalaa jiran jechuudha. Sarraatanyaa hojjettuu manaa keessaa hundi isaanii dhiira ta'ee dubartii ta'ee hundi isaanii sixootaa kennaniif jechuudha. Dhugaa hedduu takka gammadee jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isin haa wayyitu akkam jirtu hana buletin keessa nagaa guutuun qaba isiniin jecha egaa hordoftoota koo waan baay'ee dasana jedheefam viidiyoo kana fide jechuudha yeroo tokko madaamii badduun isin jirti madaam gaariin isin jirti jechuudha kanaaf immoo namni hundi ishee badduudha jechuu hin danda'amu kanaafas isin jedhe nama tokko manni tokko yoo badaa ta'e isaan akkas hundumti isaanii akkas jechuu hin qabnu nama gaariin isin jira. Waan waaqayyo ganama isaan eebbisee uume baay'eetu jira jechuudha. Kan abaaree uumes akkasuma baay'eetu jira. Dhugaa waaqa isin jira jechuudha. Amma mee argitanii jirtan namoota kun nama baay'eedha. Hedduu isaaniiti jechuudha. Dhiirri isaanii, dubartii isaanii, hundi isaaniitu mucayyoo kana hojjettuu isaaniitti Itoophiyaadha. Hundi isaanii sixootaa bitanii fi kennaniif jechuudha. Viidiyoo waraabanii kennaniif isheen hedduu takka gammadde jechuudha. Kennaa kennaniif ayyaana isaaniitti irratti kennaa kennaniif jechuudha. Mucayyoo kana jechuudha. Namoonni tokko kan kennaa sii kennu dhiisite immoo takka jechuudha. Homa keetinuu hodoo bitattee siif hin bittuu jechuudha. Namni gaariinis hin jira. Akkuma kee biyya keenya keessa gaariinis jiru biyya ormaa kana keessallee araboota keessallee badaanis hin jira gaariinis hin jira jechuudha. Kanaaf manni tokko gaarii jira. Manni tokko badaa jira jechuudha. Tama nyaata kee nyaata qoonqootti nyaanna tanaayyuu kan hin jaalanne meeqatu jira. Tan immoo akkati nyaattu barbaadu meeqatu jira. Kan nyaatu siin jedhu meeqatu jira. Kan nyaatis siin jedhu meeqatu jira. Maa godhatte kas siin jedhu meeqatu jira. Kanaaf nama hundaan gaariin jennu nama hundaan badaan jennu. Akkuma badaan jiru gaariinis jira. Akkuma gaariin jiru badaanis jira. Kanaaf jennaan dhugaa hedduu takka dasna jedhe ijoollee kana mucayyoo kana laalee bakka gammachuuti dasna jedhe jechuudha bakka. Maaliif edaa namni gaariinis ma jiraan jedha. Kan koo qofaan se'a. Yookiin bakka nan jiru kana qofaan se'a. Ilmi namaa immoo lakki arboon akkasii miti gaafuma tokko sitti jijjiiramu gaafaati balleessite biyya kee keessatti iyyuu haati fi abbaan kee sin dhiisan gaafati waan badaa hojjettee jechuudha sitti finqiluu jechuudha maaliif sababiin isaas ati waan gaarii hojjennaan eessumattuu iyyuu hin jaalatamte biyya keessa ta'e biyya alaa ta'e gaafa immoo waan badaa hojjette namni si dhiisu tokko hin jiru haati keettis badaa hojjette baduma isaa irratti kasi jaalattuu miti lubbuu hin dogongorina namni badaa hojjetu inuma jibbama. Maatii ofii keessaa iyyuu isheen akkasii kan jedhan baay'eetu jira jechuudha. Isheen waan gaariin hojjettu, inni waan gaariin hojjettu kan jedhan. Tuni waan gaarii hojjetti, tuni waan badduu hojjetti kan jedhan baay'ee jira maatii tokko keessa ta'ee jechuudha. Kanaaf jennaan nama tokkoon gaarii jechuu hin dandeenyu, nama tokkoon immoo badaa jechuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf immoo maatiin kun hedduu takka natti tolee hedduu takka haa galatoomanii keessattuu iyyuu haati bira teechisan akkasuma faamiliin hundi isaaniitu haa galatoomanii hedduu das nama jedha jechuudha. Hamilee mucayyoo kanaaf kennan dhugaa rabbii jechuudha. Waan mana haadha kee ishee jirtutti fakkaatama jechuudha. Dhugaa bakka gaafa akkasitti isaan simatanii gammachuu sitti dhagahamu waan baay'eetu sitti dhagahamaa jechuudha. Kanaaf gammachuu guddaa qaba. Anumta akka kootitti iyyuu mucayyoo kanaaf jechuudha. Maaliif akkuma kootiitti bakka baay'een gammadaa jechuudha maaliif kennaa kennanii fi sixootaa hundi isaaniitu dhiirri mee ilaalaa dubartii qofaa miti dhiirrillee daa'imtillee hundi isaanii kennaa isaanii xarabbeessarra naqanii yoo akkasitti namaa kennan hedduu takka nama gammachiisa. Hedduu nama gammachiisaa dhiifama siin jedha hedduu takka gammadee fi jechuudha kanaaf bolota akka hundumaa keessaniyyuu waaqayyo mana akkanaa mana gaarii waaqayyo isinitti haa qabu akkasuma immoo nama hundaan badaadha sin jedhina nama hundaadha rabni akkas sin jedhina maaliif akkuma sin jedhe gaarii fi badduutu jira. Isaan gaafa garagalanii sitti garagalu jira. Sitti garagalaan ayyan kan hundumtu namaayyuu sin dhiisu biyya keenya keessattis gaafati balleessite namni si dhiisu hin jiru seeratti si dhiiche si hidha malee yookiin immoo ofirraa si baasa jechuudha. Atimti gaafa mee biyya keenyatti hin jira gabaree fudhatu tissee fudhatu hin jedhu hin jira mati. Tisseef gabaree namni fudhata. Gaafati waan inni gaarii hojjete hin jaalatta. Gaafa inni waan badaa hojjete hoo ofirraa ariitaa jechuudha. Akkuma biyya keenyatti waan beennuuf anumti mataa kootiin nan beeka. Maatiin koo waan yoo inni namni sun gaarii ta'ee gaarummaa isaatiin hojjetee hojii isaa gaarii ta'e baay'ee jaalatu. Garuu gaafa inni immoo hin hojjenne ta'e hin jaalatan. Maaliif qarshii ofiitti baasaa jiru waan ta'eef.
Kanaafi akkasuma ta'e ilaalaan garuu aanillee biyya ormaa kanallee dhufee akkuma gabaree maatiin kootisee fudhatanii gabaree fudhatanii ilaalamaa jechuudha. Maaliif isaa yoo gaarii hojjedhina jaalatu yoo immoo badaa hojjedhina jaalatan jedhee waan san bareechee waan isaanii san bareechee hojjechuu qaba jedhee hojjedha jechuudha. Kanaaf yoo ati gaarii hojjette eessumattuu hin jaalatamtaa jechuudha. Kanaaf barumsa namni tokko barumsa walirraa fudhachaa deema. Akkasuma immoo gaafa ati gaarii taate namni illee gaarii sii ta'a jechuudha. Gaafa ati badduu taate hoo ebalu badduudha jechuun hin danda'amu. Mataan koo badduudha ebalu akkasii xiqquma ofii keetii dura gaarii yoo taate namaafis gaarii taata. Nuti irra caalaa gizee tokko ijoollee shamarran keenya ofumaa balleessinee ofumaa waa hin taane hojjennee jarallee maqaa kan balleessu baay'eetu jira jechuudha. Baay'eetu jira. Garuu kan immoo amalaan hin qabannellee baay'eetu jira. Nama kamiyyuu amala kee tolfatte taanaan ilma namaa dhiistee bineensa bosonaa wajjin jiraattaa jechuudha. Irra caalatti amala keeti kasi bulchu. Nama waliin kasi bulchu amala keeti. Akkuma isin jedhe amala itti qabaatte taanaan namuma dhiistee bineensa bosonaa itti malaxxee jiraachuu hin dandeessa. Yoo amala qabaatte immoo bineensa dhiisii namuma kana wajjin buluu hin dandeessu. Maatii kee wajjin buluu hin dandeessu. Mee nama meeqatama maatii ofiitii wal lolaa. Beena nuti ijoollee hundi keenya ijoollee baadiyyaati waan ta'eef bakka kan amala godhateetuma maatuma ofii kanaan gizee baay'ee wal lolu baay'eetu jira. Naannoo keetti baay'een beeka ijoollee baay'een beeka. Siruma maatuma kanaan waliin galle shamarrillee kan waliin galle jira dhiirrillee kan waliin galle jira maatii irraa dhalatan haadha abbaa irraa dhalatan irraa kan waliin galle jira jechuudha. Maaliif sababa amala hin qabneef jechuudha. Kanaaf bakka hundattuu gaafa amalli kee tole hin jaalatamtaa jechuudha. Gaafa amalli kee tole immoo hin jibbamtaa jechuudha. Haatiif abbaa ofiitu hin jibbaman gaafa amalli keenya badduu taate. Kanaaf maal jechuu barbaade kanarraa barumsa fudhattu jedheetiin bu'aan gorsa kana isinii kennaa jira. Nuti gaafa gaarii hojjennan jaalatamna gaafa badaa hojjennu immoo akkasumatti badooma keenya ilaalamne jechuudha. Eenyumtuu gaafa badooma hojjete addunyaa irratti namni badaa hojjete seeratti isa dhiyaachuun isaa seeruma jechuudha. Akkuma seeratti akkuma biyyattiitti akkuma addunyaatti namni kamiyyuu jechuudha. Keessaa cufaa arabni gaarii Itoophiyaan gaarii godoo nama biyyoota gurguddate kan akka Ameerikaa kan akka Awurooppaa namni kun ol jettee nama laaluu hin dandeessu. Ol jetteetu nama laaluu hin dandeessu. Mee biyya ormaa keessatti mee abbaa feetan gaafadhaa mee biyya warroota biyyoota gurguddaa keessa jiran jechuudha. Nuti cufaame nuti shaggeedha. Nuti dhugaa rabbii keessattuu namoonni shaggaadhaan jedha. Maaliif hojjettan isaanii hagas hundaamati. Garuu biyya gurguddate keessatti akkana jedhamee ol jedhamee lamaan laalamu namas hin laaltu namaas waan jettu jechuudha. Nagaadhaan deemta seera guddaatu jira biyya gurguddate san keessa jechuudha akka biyya keenyatti. Kanaafi akkasitti ol kabajee jiraata. Kanaaf namni gaafa balleessite badummaa keetiin hin qabamta. Gaafa baatte immoo akkasumatti kabajamtee jiraatta jechuudha. Annaa hunda caala immoo amala keenya jechuudha kan nama wajjin bulchu. Keessattuu ijoolleen biyya ormaa jirru amala yoo badaa qabaanne sirreeffanne nama wajjin buluudha. Moose keessattuu araboota hojii akkamitti bulanii maqaa qoqqolfeteetuma bakka hin jiraame ifachuu nyaaratti guruu waan akkasiin qabdu. Maaliif hojiidhaaf waan taateef ati shak jettee buluu qabda jechuudha. Akkasii siniin jedha obboloota koo. Kanaaf yeroo tokko ofumaa balleessineeti namallee badaa goona jechuuf siniin jedhe. Innaa akkas siniin jedha obboloota koo nagaa ta'a fayyaa ta'a hanga viidiyoo biraatti walitti deebitti warroon immoo chaanaala kee afaaraa taata subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa warri immoo taatanii galatooma ulfaadhaa warri yaada qeeqallee qabaatan immoo komeenti irratti barreessuu hin dagatinaa hunda keessanuu siniin jaaladha. Nagaruu maal akka ta'e hin beeku viidiyoo kiyya namni takkanaa daawwachaa hin jirtan. Dhugaa rabbi amma diraamaa wayiin eegala jedhee kalee galakkisee ture. Ikkoo namni ilaalle waan ta'eef itti dhiise bakka maaliif diraamaa isa itti yaadee waan barumsa qaburra akka isaan irraa baratan jedhee yaadee ture garuu namni yaala hin jiru. Nagaa ta'a fayyaa ta'a galatooma garuu nu daawwadha.